mootummaan keenya isaa jiru mootummaa uummataa waan ta'eef akka fudhattan boolla qeemmoo heera mootummaatti sin buusee nu keessaa namni tokko lama. Namni tokko tarkaanfii seetti fudhatamu hin jiru walala keenyu nuyi tokkuma jedheera gaaffii gaafannu immoo wal taanee gaafanna afaan tokkoon gaafanna mootummaan keenya gaaffii gaafachaa jira gaaffii mootummaan keenya gaafatu immoo gaaffii uummataa jechuudha. Kanaaf dogoggoratti taanee namni nu keessaa akka caabitti bahee tarkaanfii itti hin fudhatamnee fi nu wal bukkee jirra haa ta'u wal dhaggeeffannu gaaffii gaafatamuu qabu immoo nu gaafattu. Kana booda garuu wanti gochuu qabnu hawaasnis barataanis dargaggoonis poolisiinis tokko waan taaneef wal dhiisnee hin deemnu gaaffii gaafatamu dursinee qaama jiru haa gaafannu kan jedhudha kaayyoon keenya. Gaaffii gaafachuu barbaadanii karaa seera qabeessaanii gaafachuu qabna. Akkasittiin harxaatiidhaanii barataan keenya kan jennu kanadha jechuudha. Kana booda barataan keenya akka baratu kana jajjabeessu gaaffii mootummaan gaafachaa jiru gaaffii keenya waan ta'eef nuti utuu wal dhiibu baannee mootummaadha wajjin wal hin dhiibnu mootummaan naannoo keenya gaaffii uummata keenya gaafachaa waan ta'eef mootummaa keenya wajjin tokko taanu gaaffii uummataa gaaffii mootummaa waan ta'eef amma kallattiidhumaan gaaffiin jira yoo ta'e gaaffii muraasa gaaffii ijoo ta'e nu kaastanii wal dhaggeeffannaa haa taanii jechuudha.